هاي مدام، كيفك؟ نيها اسمي أمار. أنا هون بيروت 3 years خلاص جاي. أنا بعرف شغل بطاطا كمان، نظف البيت، غسل التيب، كاي كمان، رز كمان، بطاطا كمان، كل شغل. أما بالله عليك هاي وانت لما بينا ما افتيت التين دلدي هذه كين يكون مريتنا الآن افتي بينا ما كان كيست أكنوا بامبوبا بعدين أكنوا غازي بعدين أكنوا بشام بعدين أكنوا قباه كان بانين طارا كانوا قباه كان كل يسن أكنوا قرقدا كان أكن حونت دلنو كان دندني دلغاني بالله عليك أنا وني نقوب جت ولا والروت إسان دوبا لابتي فيديو رابون نقوب وقال ربي والله مالي دار هذه كين يقوم ساعتي أما كان كيس ساعتي من في كيس تعني كنون سبر بعدني دار ساعتي من في كيستي كنون سبرة مالي ساعة من أنا ما كيسات فيديو أفوت أساسني فيديو رافسني أنا كان دلقا كان كيس وأنا قرر قلبي ما جوس ور أم دورة بينا ما كيس فيدا ور أم دورة وقاتر بينا ما كيس قبته وقاشم بينا ما كيس قبته بيجالي وان قافة بيجرو سنة اللي ما تنجلا فتاة تكابا منا تكاهريا تكالت ما كمينو يو تاتي kallattii maqamiin yoo taate harkaa saabanii lammata akka ta'an dhabanii gara guruu dhabanii gammana seenuun dhabanii kaameraa foota'anii madaamii achirraa kadhatan jechuudha. Amma madaamii asirraa ilaaltee fudhatti barbe namni kun akka Oromoon jedhe san jechuudha. Kan bishaan nyaate moo kalanni nyaate hoomacha qaqqabatamoo maal jedhan yoo dogongoroo baadhe jechuudha. Furmaata dhabaniitiin gaafuma biyya namaa jirtan gaafuma maallaqni si harka jiru gaafuma duniyaa kan keessan dafqa keessa isin harka jiru. Ufin dagatina dhugaa rabbi ila namallee gargaari sin jedhu garuu akkaataa itti gargaartuun furmaata itti barbaada akkaataa itti gargaartutti karoora itti baafadhu yoo kuma takka dalattee kuma takka ergi jedhamte ergamte gaafa hundaa ati waggaa keessatti waati 12 dalattee kuma 12 dhabde faayidaa siin hin jiru gaafa kana ati carraan biraan qabdu carraa akka haadhatee naatana malee maaliidhaaf kuma waggaa takka haadha maatii kee argee waggaa takka abbaa manaa kee argee waggaa takka akkana godhe waggaa takka wayiin dalagadhe mee waggaa tanallee itti dabaladhe mee waggaa tanallee itti dabaladhe osoo jettu wallaahi duniyaan teellee bakka hin argattu atillee bakka hin geettu umriin qofti sirraa dhumu dullatti jedhanii qofa si arrabsu carraan kan kee kana qofa jechuudha. Carraan kan kee kana qofa malee siifillee hin dabartu. Ijoollee teenya warri haaroo dhuftan ammumarra kaayyoo keessan karoora keessa itti baafadha. Akka haadha kanaa ta'uu jirtan waan ta'eef, akka obboleettii keenyaa kana ta'uu jirtan waan ta'eef, waggaa 6 waggaa 7 mana arabaa keessa teette ammallee biyya namaatti deebi'uudhaaf kadhatti jechuudha. Carraa akkanaa kana argachuu dandeetti. Carraa akkanaa kun isin qunnamuu danda'a waan ta'eef. Kanaafi uummata kiyya uummata qashti ofitti hin taphatina umrii keessanitti hin taphatina nama isinirratti obboleettiin kee firri kee intala daadaa intala yeessuma kan keeti maaliif biyya namaa keessa waggaa 10 turtee galte amma homaa biyya biraa deemti gaafii keessa oolchi deebi'uu fi argatta jechuudha. Maaltu isii rakkiseetiin akkana viidiyoo amma mee aayyoo tiyyatana jechuudha haadha tiyyatana haadha kiyya ta'u jechuudha kiyyuu faayidaan qabu haati tiyyatuni. Maaltu biyya namaa keessa waggaa 6 teessise ammallee biyya namaa deemuudhaaf akkana isaan goosisa. Maal sitti fakkaate barbi wanuma ati keessa jirtu ta'uu danda'a. Duniyaa isaanii biyyattuu asii erganii dhukkee bubbee fuute godhuudhaaf maati. Silaafuuyyuu wanni atasii dalattee biyya gadi ergitu akka waan lafa ol buqqeetti fayyadama namni jechuudha. Intalli kun maaliif dadhabdi? Intalli tun maal nuuf ergiti? Intalli kun uf gargaaraa jirti. Intalli tun ofii dhaabbataa jirti, ofii ijaaramaa jirti isiniin jedhan. Ergii malee akkam taate intalli kun silee intala dubaraati. Mucaan kun mucaa dubaraati. Ijoollummaan dhaltee ilmoo guddifachuu kan qabdudha jedhanii siif yaadan. Waan atasii argiti bimbiin godhanii achi booda gaafa dhumatan jechuudha. Gaafa dhumate maal jedhan? Maal jedha siif fakkaate? Duniyaan barakaa hin qabdu waggaa takka lamatti dabaladhu achi taa'e isiin jedhan. Ati waggaa 10 amma dura yoo kamaatii sarkaa yookiin gara kallattii adda addaan balleessitu waggaa 2 malee dabalatte. Gaafa sa'aatillee abdii guuttee jechuudha waggaa 2 kana keessa maal godhadha maal naagooti wanni waggaa 2 jetta. Ittuma eedatta otuma kana jettu waggaa 20 teetta jechuudha. Faayidaa takka alatti. Gaafa ati galtee homaa sin jedhan dullatti jedhanii sarraabsan. Dullatti biyya namaa keessa dullumtee galte. Intalli sun akkasii bara. Umrii isii xiqqoo isiniif fakkaate
waan dhiyoo kana dhalatti isin fakkaate jedhanii warrummaa barbe kaleessa sirraa fayyadamaa ture jechuudha. Warruma santu akkas jedhee duuba quba siqqaba. Tarii waa lafa argachuu dhabde jechuudha. Dullatti osoo kiniinii nyaattu, osoo marfii waraannattu, osoo dhiira kaan jala deemtu, osoo maalii taatu ilmoo dhabde siin jedhan. Maaliif intalli kiyya kun akkana taate obboleettiin kiyya koo akkana taate siin hin jedhu maatiin maan keetu iyyuu. Hammeenya kan kee malee gaarummaa ati kaleessa irra turte sana namni sirraa dubbatu hin jiru. Kanaaf obboleettii tiyya yeroo amma jirtan kana uf yaadadha. An dogongoreen dirqama tinarraa akka hin dogongorre. Ani duniyaa kee waa waggaa 10 karaa hin taane balleessee ati dirqama akkas gochuu hin qabaattu. Narraa fakkeenya fudhachuu qabaatta. Amma rakkoo ijoollee keenyaa maalidha? Yoo amma itti himani hin galuufi. Anallee gaafa durana himasa naaf hin galu. Namni illee akkasii kallattiin na gorsa illee hin jiru akka ammaa kana miidiyaanis hin jiru. Namni akkasii na dhiyaatee akkana ta'e hayaati akkana naan jedhe gorsa hin jiru. Dhugaa dubbachuudha jedhu odeessu asii jechuudha. Na iyyan akkasii laa ilaaha illallah namichi balbalantoomu akka waan duuba waariyaa jiranii wayii saniif viidiyoo jidduu dhaabee fiigee biraa dhufe. Almuhim yaadalleen harkaa facaase uummanni walumaa galattuu iyyuu kalaas yaada kee hubattan jedhee yaada. Haga danda'ame uf hin dagatinaa. Haga danda'ame uf hin dagatinaa. Gargaarsillee akkuma jiru ta'e kennaallee akkuma jiru ta'e nama bira dhaabbachuun illee akkuma jiru ta'e dursa lubbuu keessanii uf yaadaa jechuu barbaadeeti yaadna kennaa kira. Maaliidhaafi ana situ miidhama malee namni wajjin miidhamaa jiru hin jiru. Duniyaa tana akka itti fidnu anamaaf si beekaa rabboon nurraa beeka malee namni nurraa beeku hin jiru jechuudha. Indaladdii biyya alaa jirti 1,200 birrii 50,000 60,000 70,000 hanga 30,000 indaladdii si beekan malee akkami akka fiddu hin beekan. Wanti isaan laakkaan baay'ina birrii qofa yookiin baay'ina maallaqaa qofa. Kanaaf ofitti taphatinaa. Yeroon ofitti taphatanii miti. Yeroon ofitti taphatanii miti. Waa lamaaf ofitti kan taphanne isin barbaachisa akkafaa. Isin dubaraa waa baay'ee si eeggata. Yeroodhaan bakka qabachuu yeroo ilmoo horachuun isin barbaachisa. Lammaffaa irratti biyyummaa arabaa tunuyyuu biyya keessa ta'anitti jijjiiramanii miti amma. Biyya Suudii ta'ii, Dubaayin ta'ii, bakka latti makamiinuu ta'ii biyya keessa ta'anii dalagatanii itti of jijjiira osoo hin taane biyya ka'anii biraa galanidha. Yeroo ammaa kana keessa. Kanatti yeroo harka qabdu kanatti ofitti hin taphatin. Ofitti hin taphatin giiftiitiyya. Maaliidhaafi boorsitu miidhama waan ta'eef. Kanuma isiniin jedhaa Ramadaanitti gudii godhe anillee gudii godhe isin himu. Nakaasii naan jette hirribaadha. Nakaasii naan jennaan kaasee naa dhaguu ditte. Achi booda anillee jidduma isin kaattee naa dhaguu dhabde sanitti hirribatti jedhan jechuudha gadhaabee. Maal qorraan mitiin qabbanaa waan ta'eef kalaas hirribni bakkuma na dhufe iyyuu beeku bukkuu kee lafaa ka'e jechuudha. Isin balbala achii dakasii ol sagalee balbala dhageenyaan yaa rabbi baarame. Poolisii federaallee akkasii lafarraa uttaaluu siin jee bara. Poolisii federaallee akkasii lafaa olii uttaalu. Ijoollee akkana siisteema kana kanatti fayyadama. Dhugaa bishaanuma keessa dhaabbataa oolina dhugaa rabbi. Hogguu isin akkana karaa jette gadi silim jedhaa namni hirriba lukkuu qabdan jechuudha. Hirribni iyyaa rafuufilleen kismisan jechuudha qaba hin kaalee dafee jechuudha. Namni akka iyyaa hirriba lukkuu qabdan uffatti hin taphatinaa. Bishaan keessa dhaabbatinaa. Siisteema adda addaatiin fayyadamaa jechuudha barbaade. Akkuma isaan isin janqilarraa of hin gatinaa. Maaliidhaafi jarri dadhabdeen beektu waan ta'eef dadhabdeen qorrattaanii beelutaanii si dhukkuba. Yoo mataan si dhukkubee barbee akka waan ilaalu dalagaa isaanii diddaadhaan dhukkubee na dhukkubee jettee himattu wayiitis ilaala waan ta'eef ofitti hin taphatinaa jechuu barbaadeeti. Nagaatti marti keessanuu inshaallah rabbi nagaatti nu agarsiisu. Warri mana kana haarawaa taatan fedha keessanirra yoo hundaa'e laayikii bakka gurraachessan sabskiraabii yookiin maatii naaf ta'a. Koomintiidhaan illee wanti sirreeffamu yoo jiraate wanti dabalamu illee yoo jiraate lakki waan kanallee oduu akkanallee dhiisii yoo jettan alaraas jettee araan waan keessa fudhachuudhaa fi qophiidha. Akkasii haadha kan odeessa yookaan waa'ee mana kiyyaa nagatti jiraadha hundi keessanuu salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii rabbi isin yaalaafis hundumaayyuu jireenyi isinitti haa bal'atu ijoollee keenya dhugaa waan ifaajjaniif hundaayyuu waan ifaajjanii irraa milkooftan malee waan ifaajjanii irraa hin milkoofne rabbi isinirraa haa qabu. Turtii gaarii amma